Dadammaqiinsa afuuraa kan jedhu walii wajjiniin ilaalu. Afurri Waaqayyoo gaafa dhufu maayindi seetii nama kana touch godha. Kumsa namaatu jijjiirama. Afuura namaatu jijjiirama. Gaafa afurri kee jijjiiramu lubbuu keetu jijjiirama. Lubbuun kee gaafa jijjiiramu gara dammaquutti ol kaasa. Namni mandara oduu keessaa ba'ee mandara hojiitti gala. Jiroonni mootummaa hin qulleeffamu. Hattoonni baay'een waajjira mootummaa keessaa hin ari'amu. Waldaa kiristaanaa keessatti ari'amsa guddaatu ta'a. Haaromsa guddaa fuutee baataan. Ama Yesuus Kiristoosin beekumsi keessan banamee ba'a. Waldaa kiristaanaa keessa waan teenyeef mini sammuun keenya kan haara'u. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu. Ulfinni warri Waaqayyoof qullaa'an itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kootii jedha. Maqaa Yesuusin ija qalbii keessanii ani baneera. Phaawulos iddoo kanatti warra bakkee barreessaa jira miti. Dhuma waggaa dheeraa waldaa keessatti guddanne jedhanii barreessaa jira. Qalbii keessanii akka isinii banuuf, sammuu keessan akka banuuf, jireenya keessan akka banuuf kadhata kootii jedha. Maqaa Yesuusin amma sammuu keessan baneera. Waldaa keessa jiraachuu, faarfachuudhaaf, lallabuudhaaf, raajuudhaaf yaadi qalbii namaa banamuun garaagara. Gabri kun hin shabashabu waldaa keessa lallabu waldaa kirraaju garuu sammuun isaanii banamaa miti. Barraatti garuu ammayyuu ganaan isinii kadhadha jechaa jira. Kadhata barbaachisa jechaa jira ani isinii qaba. Ija qalbii keessanii Waaqayyo isinii baneera. Iji qalbii isa kana miti. Iji qalbii yaada Waaqayyo jechuudha bar. የእግዚአብሔር ሐሳብ ማለት ነው። isa kana akka isinii banuuf isinii kadhadhaa jedha. Argitan እንደመቀቹላ ወደ መንቃት ገር ደመቅ ሪባ keessa gara akka kaataniif. Makdaniif Yesuus akkasii bartootaan kana booddee Yesuus yemmuu isinii wajjin turee jedhe waa'ee kootiif seera Musee macaafa raajotaa fi macaafa faarfannaa keessatti kan caafame hundinuu raawwatamuuf akka jiru kan ani isinitti hime kunoo isa kana isaanii jedhe. Macaafa hubataniif sammuu isaanii ibseef gaafa dadammaqiinsi ta'u sagalee Waaqayyootu namaa ifa. Maqaa Yesuusin ganama kana sammuu keen bana. Dammaqiinsi waldaa kiristaanaatti gaafa ta'u lafa turaafamu jalqaba. Kennaa Waaqayyootu nama. Waaqayyoo min ammayyuu sirraa cabseera. Nama dhukkuba gaaffii isin gaafachuuf argitanii beektan jabaadhu gaa bakka dhukkubni daanyaa Waaqayyootu jajjabeessa deemu. Nama banamuu dadhabuun kanaaf hiyyummaa keessa ta'anii wal jajjabeessu. Jabaadhu gaa barri jira inni dhufaa barri dhufa harma sii dhufa yeroo ganaa qaxaroo qabatin barri sii dhufa. Dibaticharraa kan ka'e waanjoon maal ta'a hin cabsita. Wanti sitti ulfaatee jiru ofirraa dambattee kaata. Namoonni gaafa dadammaqiinsa afuuraa keessa galan kiristaanonni hedduun dheebuu afuuraa godhatu. Ganama minaan beela'u waan afuuraa beela'u barachuu beela'u kadhachuu beela'u jilbeeffachuu beela'u afuura kadhannaa isinirra kaa'e. Hin kadhattu yoo ta'e jijjiirama fiduu hin dandeessu. Waa'ee buddeenii siin jechaan jiru. Waa'ee sooramaa siin hin jenne. Hojjettee yoo fidde garuu Waaqayyo si eebbisa. Firra dabartee dhalootaaf sabaaf biyyaaf ta'uu qabda. Dadammaqiinsi gaafa dhufu maatiitti akka hawaasaa akka biyyaatti akka addunyaatti ta'a. Galee Waaqayyo nyaachuu keessaan argama. Humna Waaqayyo si keessa kaa'een yoo jalqabdu wanti barbaade jireenya kee irratti yoo ta'e ati hin kuftu. Kaasee gara fuula duraatti itti fuftaati. Namoota baay'eenaan jedhe ibidda tokkoon lafaa kaasa. Humna tokkoon lafaa kaasa de Waaqayyo. Afuura tokkoon lafaa kaasa de Waaqayyo. Yesuusin isinii ta'eera. Kana booddee namoonni ka'an namoota dachee urgufan ta'u. Ulfinni Waaqayyo karaa kee mul'ata. Diinni dhala namaa inni guddaan sodaachuu. Hin sodaatin. Itti adeemi. Maqaa Yesuusin si duraa caba. Abdiin kutatin Waaqayyo keessa si dabarsa.
namoonni baay'een kufaatii isaanii malee ka'umsa isaanii ni ilaalan. Let them Dadhabbii isaanii fall. malee jabina isaanii ni ilaalan. Haalatu si harkaa mutu taate kai cabsuu dandeessi. Kai darbuu dandeessi. Hafuura dammaqaadhaan kai ergaan sii qabaa kai Waaqayyo si dammaqsuudhaaf dhufeera. Bara nuyi kajeellaa barruu namaa ilaallu hin hafa. Bara ijoolleen keenya galaana irratti dhuman hin hafa. Bara nuyi biyya namaa ilaallu hin hafa. Biyya kana jijjiiruuf Waaqayyo nama tokkoon ga'aadha. Dadammaqiinsi maaliif barbaachisa? Waldoonni hedduun gooftaa qaban hedduun irriba hafuuraa keessa galanii. Kanaaf dadammaqiinsatu ka'uu qaba. Kiristiyaanummaan sitti ma wadaaje? Kiristiyaanummaan maqaa miti. Kiristiyaanummaan bara lakkaa'u miti. Kiristiyaanummaan sitti maane? Jireenya Kiristoos hirmaachuudha. Jireenya Kiristoos hirmaate dadammaqiinsa guddaa fida. Dadammaqiinsi hafuuraa biyya kanatti ta'utu irra jira. Amma teenya quba walitti qabuu dhiisna. Waldaan kiristiyaanaa akkamittiin kaatii? Akkamittiin biyya baraaruu dandeenya? Dhaloota akkamittiin du'a jalaa baafna? Dhaloota akkamittiin mootummaa Waaqayyootti fiduu dandeenya? Warri dhuunfaa koo ta'an kun gad of deebisanii ana barbaaddatanii karaa isaanii irraa isa hamaarraa yoo deebi'an yoo na kadhatan ani Waaqarraa isaaniif nan nagaa cubbuu isaanii nan dhiisaaf biyya isaaniis nan fayyisa. Biyya bakka buunee jirra. Yesuus laa biyya bakka buunee jirra. Waldaa kiristiyaanaa bakka buunee jirra. Dhaloota bakka buunee jirra. Maqaama Yesuusin harka kanarra humna fayyisuu kaa'eera. Lafati ejjettu maqaa Yesuusin hin eebbifam. Na kadhadhu ani siif nan dhagaa. Wanta guddaa ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti nan hima. Har'a ganama kana nama amane tokkoof wanta takkaa yaaddee hin beekne Waaqayyo harka kee galcha.